Maarree waxabajii guyyaa 12 guyyaa kana ergamaan qulqulluu Mikaa'elii afuumiyaatiin du'a jalaatii badii jalaatii guyyaa itti ishee oolchedha. Maatiiwwan Waaqayyoo kanaafidha faaruu 90 lakkoofsa tokko gubbaa irratti warra Waaqayyoon sodaatan ergamoonni Waaqayyoo akka ergamaniif du'a jala akka isaan baraaran akka isaan eegan waadaa kakuu akka isaan qaban asirraatii barachuun hubachuun ni danda'ama. Inni biraan immoo inni lammaffaan waxabajii guyyaa 12 kan kabajnuuf guyyaa kana kan kabajamu waa'ee daa'imicha Baahiraanii ni ilaalla. Baahiraan jechuun daa'ima galaana keessaatii argame jechuudha. Biyyi isaa Iskindiriyaadha. Maatiin isaa ayyaana qulqulluu Mikaa'elii kabajuudhaan ni jiraatu turan ilaala. Ayyaana qulqullootaa, raajotaa, kan maaramii, kan tolootaa kabajuun keenya tokkoffaan kama tokkootiin waadaa isaanii kennamerraatii barakata yookiin immoo suga qooddan. Karaa biraa immoo Waaqayyoon isaan kabajerraatii eebba arganna jechaadha. Maaliif Waaqayyoon waan isaan fileef? Waaqayyoon waan isaan qopheesse. Waaqayyo waan isaan jaalateef isaan irraatii eebba arganna. Egaa Baahiraan erga haati isaa garaatti baattee ulfa taateetiin booda abbaan isaa otoo mucaan kun hin dhalatiin boqotee jedha. Baahiraan yeroo dhalatu daa'ima kana ergamaan qulqulluu Mikaa'elii eebbisee ollaa isaanii abbaa qabeenyaa tokkotu jiraa jedha. Ergamaan qulqulluu Mikaa'elii Baahiraan gaafa guddatu qabeenya abbaa qabeenyaa kana isa ollaa isaanii jiru kana akka inni dhaalu jechuudhaan haadha isaatti himee jedha. Sanaan booda abbaan qabeenyaa kun yookiin immoo sooressi kun dhaga'ee dhimma kana laphee isaatiin yaaduudhaan laphee isaatiin buusuudhaan bara hedduu yaadaa bara hedduu buusaa ture. Baahiraan waggaa 10 gaafa ta'u haati isaa kan laattuuf haati isaa kan uffistuuf dhabuudhaan baay'ee ni rakkate turtee jedha. Sanaan booda namichi kun anuu fudheen guddisa, anuu itti uffiseen anuu laadhee fiitan guddisa naa kenni jechuudhaan warqee waqeetii 20 kennee ishiinis fudhattee yemmuma sana Baahiraaniin saanduqa keessa godhee gara galaanaatti gatee jedha. Sanaan booda galaanichi oofee lafa baay'ee erga deemeen booda qarqara galaanichaatti baasee jedha. Daa'imti horii eegu tokko gaafa argatu sanaan booda banee gaafa ilaalu daa'ima bifti isaa miidhagaa ta'e gaarii ta'e argatee jedha. Baay'ee gammadee sanaan booda Baahiraan jedhee waamee jedha. Baahiraan jechuun daa'ima galaana keessaa argame jechuudha. Baahiraan jechuun daa'ima galaana keessaa argame jechuudha maatiiwwan Waaqayyo. Sanaan booda daa'imti horii eegu kun daldaaltotatti meeshaa daldaaltota harkaatii bu'e warqee argadha jedhee yommuu banu daa'ima gaarii argachuudhaan daa'imti kun waan inni nyaaturraa nyaachaa wanta inni dhugurraatii dhugaa waggoota baay'eedhaan booda Baahiraan daa'imti galaana keessaatii bahe argamee guddatee jedha. Bara tokko
namichi baahiraaniin akka inni du'uuf galaanatti darbee ture, akka inni qabeenya isaa hin dhaalleedhaaf dursee yaadee kana godhee ture. Kanaafidha Waaqayyoon dambalii fi galaana keessatti በአውሎና በንፋስ መካከል እግዚአብሔር መንገድ አለው jedhama. dambalii fi galaana keessatti Waaqayyo karaa qaba jedhama. Namoonni baay'een akkas taane jira. Hinduu dhumeeraa fi isheen kanaan booda nama hin taatu, inni kanaan booda nama hin ta'u, gooneerraa fi hinduu malee hin jiraatu jedhanii namoonni baay'een du'a nurratti murteessan, warri boquu keenya cabsan, warri nu xunneessan guyyaa Waaqayyoon ol nu kaasu, guyyaa Waaqayyoon nu kabaju isaan garuu ni salphatu. Maatiiwwan Waaqayyo ilaalaa. Diinni keenya yeroo hundumaa kallattii du'aa, adeemsa du'aa, haala du'aa mijeessa. Waaqayyo garuu amanamaadha, du'a jalaatii nu baasa. Namni yeroo hundumaa nu balleessuudhaaf dhama'a, Waaqayyo immoo badii hundumaa harka diinaa jalaatii nu oolcha. Maatiiwwan Waaqayyo. Kanaaf egaa bara baay'ee ture baahiraan guddatee, warri argate fuudhee guddifatee, maatii isaa waliitiin akkuma maatii totoo jiraachaa jiru, daldaalaan baahiraan, abbaan qabeenyaa baahiraan galaanatti darbe. Bara baay'een booda daldaalaaf gara biyya fagoo deemee jedha. Sanaan booda aduun itti dhi'ee namoonni akka bulchan yommuu gaafatu, warri manaa, warri qe'ee bakka inni bule baahiraan jedhaniitu waamu. Kanaan booda gochaa godhe waan beekuudhaaf, hojii isaa waan beekuudhaaf maal jechuudha? Baahiraan jechuun maal jechuudha jedhee gaafa gaafatu, seenaa isaa itti himanii, daa'imti kun saanduqaatiin galaana keetti gatamee, galaana keessa argannee guddifannee. Kanaaf baahiraan jechuun daa'ima galaana keessaa argame jechuudhaan dubbata. Yaada inni yaade keessumaa yaadni jal'ootaa yoomillee fiixaan hin ba'u, yoomillee galma hin ga'u. Diinni ofumaa dadhaba malee Waaqayyoon nu gargaarraan, Waaqayyoon nu faana taanaan, Waaqayyoon nu eegnaan harka diinaa jalaa yoomillee ni baana. Sanaan booda qarshiin isinii kenna, qabeenya dansaan isinii kenna. Anoon daldaalaaf manaatii ba'eetanii biyya fagoo deema, meeshaan manatti dagadhen jira, daa'ima kana maaloo qarshii naa kennaatii nan ergadha, naaf ergaa jechuudhaan jara kana ammas gowwomsa lammataa eegale. Sanaan booda xalayaa barreesseetu, daa'imti kun akkuma inni qaqqabeen ajjeesaa, akkuma inni achi ga'eetiin balleessaa jedhee maatii isaa lammataa Waaqayyoon du'a jalaa baasetti ammas xalayaa du'aa barreesse erge. Karaa irra too deemaa jiru baahiraan xalayaa du'a isaa baatee baahiraan. Maatiiwwan Waaqayyoo, karoorri diinaa hedduudha. Diinni keenya waa baay'ee karoorsa. Diinni keenya waa baay'ee yaada, garuu hin milkaa'uufi, garuu fiixaan hin ba'uufi. Yeroo kana karaarra deemaa otoo jiru ergamaan qulqulluu Mikaa'elii baahiraanitti dhufe. Eessa deemta? Garam deemta? Maal baattee deemta jedheeni ergamaa natti kenname fiixaan ba'uudhaaf ergaa kana maatiittan kennaa jedhe. Sanaatiin booda mee natti agarsiisi jennaan, lakkin agarsiisu, ani amanamaadha. Baahiraan otoo hin beekin xalayaa du'aa isaa baatee deeme. Sanaatiin booda anoo hin banu natti agarsiisi akkasumatti gaafa jedhu, ergamaan qulqulluu Mikaa'elii hafuura itti baafatee jedha. Xalayaan kun du'a kan ture gara jireenyaatti, badii kan ture gara kabajaatti, salphina kan ture gara ulfinaatti akka jijjiiramuuf akkuma achi ga'eetiin daa'ima kana ajjeesaa isa jedhu jijjiiree, akkuma achi ga'eetiin intala koo ishee hangafaa naqaati, qopheessaati,
heerumsiisaa isa jedhu xalayaan kanaa jijjiire. Sanaatiin booda akkuma achi ga'eetiin simatanii intala isaa ishee hangafaa itti heerumsiisanii gammachuun guddaan ta'ee jedha. Gammachuun guddaan ta'e. Yeroo kana namni kun biyya fagoo bakka daldala deemuu dhufee gaafa dhufu naannaa qe'ee isaatti sagalee sirbaa, sagalee iyyaa, sagalee gammachuu gaafa dhaga'u maatii koo keessatti maaltu ta'e? Rakkoo maaliiti uumame? Rakkoo maaliin na quunname jedhee gaafa inni gaafatu akkuma ati ergiteen, akkuma ati dubbatteetiin intala kee ishee hangafaa heerumsiisnee gammachuu irra jirra. Du'a kan ture gammachuun jireenyatti jijjiirameera. Yeroo kana namichi kun farda irraatii bu'ee kufee ni du'ee jedha. Galanniif ulfinni isaaf haa ta'u. Maarree guyyaa kana namoota lama Afoomiyaa fi Baahiraaniin Waaqayyo biraa ergamee ergamaan qulqulluu Mikaa'elii guyyaa itti fayyise, guyyaa itti du'a jalaa oolche, guyyaa itti kabaja kenneef guyyaa manni kiristaanaa keenyaa yaadattu jechaadha. Maatiiwwan Waaqayyo Faaruu 33:7 gubbaa irratti ergamoota koo fuuldura kee siifan ergaa, isinis immoo of eeggadhaa, lafan qopheessetti akka isin galchuuf fuuldura isaatti yakka hin raawwatinaa, innis dhiifama isinii hin godhu kan jedhu sun asirratti hubachuun hin danda'ama. Faaruu 33:7 irrattis immoo warra Waaqayyoon sodaatu ergamoonni Waaqayyoo cinaa isaanii marsuu ni fayyisuus jechuudhaan kaa'ee jira. Maatiiwwan Waaqayyo kanaaf ergamoota Waaqayyoo ni kabajna. Ergamoonni Waaqayyoo nuuf kadhatu, suugni isaanii, eebbi isaanii nu fayyisa. Galanni ulfinni Waaqa keenyaa fi haa ta'u. Eegumsa ergamaa qulqulluu Mikaa'elii hunda keenya faana haa ta'u. Lafa jirtanitti yakka, badii, gidiraa, qorumsa irraati isin haa oolchuu. Oolmaan olmaa gaarii isiniif haa ta'u. Kan nu barsiise, kan nu gorseef Waaqayyoof galanni haa ta'u. Baga geessan, baga wajjumaa nu geenye. Eegumsi ergamaa qulqulluu Mikaa'elii isin faana haa ta'u. Waggaan isin haa qaqqabsiisu. Nagaatiin naa tura. Galatoomaa.